እሺ maatii yoonitu bakka jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa baay'atu isiniin jecha guyyaa irraa kan ammoo akkamitti akka nuti viidiyoo edit goonu walii wajjin ilaallaa Adobe Premiere Pro jalatti akkamitti viidiyoo akka edit goonuu fi akkasumas viidiyoo transition waan tokko tokko walii wajjin ilaallaa agarummaatti na hordofaa. Jalqaba irratti garuu YouTube kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun irraanfatinaadha. Share likes yoo gootan baay'ee nutti tola. Kallattiidhaan gara viidiyoo keenyatti deemna. Amma viidiyoo kana viidiyoo Adobe Premiere Pro kana jalatti edit gochuudhaaf jalqaba isa dhufna azala galla import goona viidiyoo keenya import goona jechuudha jalqaba. Akkuma agartan viidiyoon keenya asii galeera asitti kilikii yeroo lama erga gooneen booddee akkasitti nu baasa. Akka kanatti asii kana akkasitti yoon qabee fidee audio fi viidiyoodha kan inni asitti galchu. Audio da video kan galchuun barbaadu maalan godha asii kana yoon qabe audio qofa galcha kana yoon qabe harkise immoo video kophasaatti galcha waan ta'eef video kophasaan barbaade waan ta'eef akka kanatti qabe kophasaan harkisa achi booddee viidiyoon kiyya akka kanatti naa galeera jechuudha. Viidiyoo lammaffaan dabaladha viidiyoo kan biraa transaction akka hojjennu waan ta'eef viidiyoo kan biraan dabaladha. Viidiyoo kanas akkasitti galcha erga galcheen booddee ammas viidiyoo kana audio wajjin barbaadu viidiyoo kophasaatti barbaada akka kanatti fida ammas viidiyoo kan biraa tokkoon dabaladha. Viidiyoo kanas akka kanatti viidiyoo isaa qofa kanan qabee harkisu ergan akka kanatti galchee booddee amma maalan godha kana sadan isaaniitiif iyyuu audio tokkoon galchaa jechuudha. Audio tokkoon sadan isaaniitiif iyyuu galchaa asii audio kana akka kanatti bakka kanaa kennu audio bakka kanaa fuudhamtii audio kana akka kanatti fuudhetan isaan sadan isaaniitiif iyyuu nan galchaa waan caalee jiruuf duubattan deebisa akka kanatti erga asitti galchee booddee akkuma agartan akkuma agartan transaction keenya irratti xiqqoo transaction gaafa hojjennu transaction keenya galchina transaction keenya gaafa darbu akka kanatti keenya darbu garuu transaction itti hojjetamee jiru transaction galchina transaction galchuudhaaf kunoo asii viidiyoo transaction jala dhufna viidiyoo transaction jala galtanii erga galchiniin booddee xiqqoo ishee hin bal'isnaa fi achi booda bifa kanaan diba transaction keenya ammas transaction lammaffaa iddoo kanatti galchina. Transaction lammaffaa asitti galchinaa fi bifa kanaan transaction isinis galchuu dandeessu. Erga galchiniin booddee transaction kun immoo bifa kanaan jechuudha kan inni galu. Transaction kun suuta jijjiiraa deemaa jechuudha. Transaction kun suuta viidiyoo sana jijjiiraa deemaa jechuudha. Akkuma agartanii transaction sadaffaa asitti galchina. Transaction sadaffaa transaction sadaffaa irratti immoo isa kana kan galchinu ta'a. Akka kanatti galchina. Akkuma agartan transaction keenya kun galeera. Bifa kanaan isinis transaction mataa keessanii galchuu dandeessu. Amma walumaa galatti viidiyoo isaa guutumaan guutuutti ilaalla.
isinis bifa kanaan transition mataa keessanii galchitanii viidiyoo bifa kanaan Adobe Premiere Pro jalatti edit gochuu dandeessu. Viidiyoo kan biraatiin amma walitti deebinutti torbe gaarii isiniif haa ta'u. Thank you.